فانا كست دندن نتاياتي مجيو تناول انديمون دنديت اتم جتينا ما تسي ارسار ركون قبل مجيون جتي جولين هررجي مالي دزينجنا انا كليس اسونا كس غرغارو كوني مرات كوني مالي فكان اتتبت نعرف سمان توري سانغرو ديستي علامات سيفر دولي قبل سانقوفا بيكتد ديما جرتات مالتو واي وان براسي جيس مسكين مجيو سيبر جرتو بقى ايسي نمني برا وان فيو عزي ونس دغفت دفاتي يوسي كات إلا دغفت دفاتي وان تو كوبيك فاتي مجيون توني akka rabbiitti illee gaafa haadhaaf abbaa irraa baatee jechuudha. Gaafa haadhaaf abbaa irraa baatee xiyyaara ol korteerra amaanaa kiyya beeki kana ofirratti. Amaanaa keetii mi qoyi. Dhufati mee na dhaggeeffadhu. Akka ammaati deemtu kanaa miti dubbiin. Rakkoon qabu bara kanatti maa rakkattaati waliin siin jedhaa jira bara. Fiddeemi. Rakkadha siin hin jenne na dhaggeeffadhu amma dubbii rakkootiif hin dhufne dhaggeeffadhu kaafati maaluma si rabbi si godhe. Bar borulle akkas deema borulle qaaqabraa dhufaan qaaqasan sirraan feeni sillee akka tuqamtuun barbaadu Mariam boru amma akkana gootee akkas gootee siin jedhan. Akkuma godhee raaftamu mee mataa dubbii ammati. Fakkeenyaaf wanni mataa dubbii siin jedhu Arafaat sifaana deemaartii mi sifaana waan ati jettee dhagaartii mi damooza akka ati dalaga jetteen dalagaartii mi jettee namaati kan na jibbisiisaaru jedhaartami mucayyoon tun si azaallatti yookaan haala kanaan sifaana deemuu isii yoo itti amantee jaalattee jiraatte saraatanyaati yookaan hojjettuuti gaafa jette hin hambifatta jettee namaa dhiiste lakki mucayyoo tana jetteen jedhaaran kun na jalaa billeessaa jetteen itti haasaan kun waan biraa keessa seensisa mucayyoo matana faana deemuu hin barbaadu gaafa jette immoo bakka kaansilii irraa gootee kaansil viizaa kee kaansil gootee sii galee nama hookaa dabarsitee yookaan haus meedii abbaan fedhe adalasiisu abbaan fedhe wanni akkana haa godhu anumattu yookaas deebistee bakka akkana hin dandeenye haala gadhiistu na daleessiisuu hin danda'anii jettee as dubbatta. Gaafa kana sirraallee waa hin bu'a anarraallee waa hin bu'a. Amma immoo akkanatti namni akka aaraa akkam goone jennee ajandaa as bira dhufnee jettee namaatiif jecha isiillee kaasuu qaba. Amma dhagaye akka atitti deemaartus akka biraati yaadni kiyyas akka biraati. Yaada keetu naan galiin barmaal akka jedhaatu. Anamma mataa dubbii wanniin dhufeef mucayyoon tun dhuftee dalagachaa jirti. Warri jeequmsa garaagaraa irra kaaftan mucattiin ton tokko biyya namaa kana keessa jirti. Fuudhee fidee masalan haada lagattuuf fidee haada lagattuuf namaa hin dhagahin bakka dhagahin. Mee rabbii jedhiiti na dhaggeeffati. Maal rabbi si godhe? Ani waa'ee kanaaf maa cinqama jedhaara bar an akka obboleessa tokko gargaare mucayyoo kana dalagatti itti dhiisti sii galee sillee akka mataan dhukkubu barbaadu anallee akka mataan dhukkubu gaafa duraayyuu dubbadhe sababa kiyyaan akka kutaa walitti hin buune ani akka nama tokkootti yookaan akkasi gargaare Mariamillee akkasi gargaarte. Ati maaliif garaan iyyaanni na oofta qoy? Si oofaan jiru kiyya dubbataa jira bara nama dubbataa jira maaf waa'ee kanaayyuu haasofna deddeebine. Yoo taate mucayyoon wanni haasaa jiruuf mucayyoon tun masalan gaafa bismillaa jettee haadhaaf abbaarra manaa baate amaanaa kiyya keetiillee miti. Amanii fudhu. Amaanaa kan kee yoo ta'e ergasii deebisaa akka amaanaatitti amaanaa kiyya marfeen isii waraanuu hin qabdu. Dhaggeeffadhu. Atillee dhaggeeffadhee baraati waan beekuu dhabdee jira. Warra miidiyaa eegdee baasuu hin dandeenye. Waan hin dhufeef na ficcisiisi yaa obboleessa kiyya maaluma taate. An main point is himi amma jala sarare Mariam waa'ee Arafaat hararraa kaasee. Pointiin egaa waraqaa fixanaa hin tafati. Waa'ee Arafaat waraqaa fixeemi Arafaat Mariam nahim waraqaa fixeemi wallaahi chilaallooni waraqaa fixeemi ani sii dama dubbadha sii galee waraqaa fixeemi sababbi dhuunfaa kiyyaati kan biyya kanas yookaan hin fidinne haa ta'u wanni sun fixeemi waraqaa kana hanga itti baaste yoo si faana deemaa jiraatti of faana deemsisi yoo si faana deemaa hin jiraanne atillee rakkatiin alallee rakkisi mucattiin illee akka rakkan mana madaamii galtee haa dalagan. Of dandeette yookaan biyya haa deebitu boru ganama jecha wanni biraan jiru yoo garuu jettee namaan dhagahu hin jiraachisaa hin galaysiisaa galaysiisa. Rakkoo qabdaati. An akkin sii jechaa jiru wanni nan siin jechaa jiru mucayyoo tana fidee warroonni ammoo keessaa wantoota hin barbaachifne keessaa wanni jette mucayyoo tana irraa tasgabbaa haa dalagattuu dalagachaa jirti. Waraqaa isii xumuree waan silaasii biyya kana keessa barbaachisu xumuree fi mindaa qabdii mucayyoon tuni irraa tasgabbaa yaadha. Waan silaa hin malle waan anallee qalbii hin tuqu narratti hin oofina. Akka kutaatitti illee kutaa bakka bu'een kutaa bakka bu'een finne
يعني أك حرر جيتس أك أرسيس تستي بكبوه هم فين نجت شاجرة مالي أنيني يوكا مش أيون تناكنا مش أيون تناكس جدار تري فرمات جدار فرمات كده بيبر واني أتجدار تسون قوم كمان دندم واني أتجدار تو أفانين أسون دندم مني سكيه وندي سومني وان بيكو كبدبر أنا مالي في ما ربيكتا مريم كلي سربا إيه كما تور عرب سماتور سنديسان كنا والله العظيم سنديسان سيكا كنا أنا بوليتي يا مريم أبدا سنديس ومني كنا اتأمني عرفات كنا قران أكس قران والله سنديسان سيغلي كنا غافا نمن لجي نتاكي تجبدو تاتي غافا كنسي ألفاتي لا أنا أنا وني هذا وتقنجر لا تايمين لا عرفات توفيق صح ارجع دفتي يوم يصير لين دفتي متى واحد بالله يعني لما إلمو نما ركزوا مت حاسات حاسب تكون اللي أكد حاسب تكون عميت أوكي أكيد ما زين ماران عرات نسيني ما جا نفهم أنا أوكي نما إلمو نما ركزوا تو تعتيتي جيت شو ده ملك هي بس وان تكون جدو أكو ما تجت تكاني وخد برسي من مدامي قلت وخد برسي أكفي يقول أوكي لا عرفات توفيق كان أرجع عيدي للسي سنسي ترى كران جوبر سنتي سني واقع دامني لا أجفت يعني لما أنا من تاتم شوف دموزسي ها ولي قال له كان على يجتشو لا أتلي يجتشو حسن كليس ولي حاسب نفي ما أزاز عليه قلت مسيمي أنا ما سنجر لينقد هو ده دامت أبان في الفيزا التارة لقو خنا مسيجي مان أن كلام لما بيو فيزا التارة لقو أبان في يوكان مو ada batten tesi لينقد دمال جراني توري عرفاتي جبتي نما لقيت تاين لقين مريم وان سنجت بولتا إمبولا مريم وان سنجت لقيت تا جت نما لقيت تا إندقو إنديستا ومريم سنجت إنغوتا إنغول وانا يسين جت مرة هنا جم تا نجم دموز يسين سيكافل توري دي سيتا ناتي جت تا نانجت واكنا هند نانجت naan jennaan already haala kanaan yoo sifaana teette Maryam sifaana adeem yoo haala kanaan hin deemne viizaa irraa haadha lagu abbaan akkas jedhu sun jarumatti ani gadi bahee dubbadhaa siin jedhe kanuma siin jedhe alaamata. Biyya kana keessa oluma ka'aniituma yoo micattiitanii idaa mootummaa keessa galchanii bor Oromoon gabbaatee wal kadhatteen alatti jechu akkuma ati jettu kanatti gaduma baanii guyyaa lama irraa hojjetanii. Ani waa kuni baraanammoo waan qabataa fi himee bara. wanni jiru kanuma lamaan yoo ka sifaana deemtu ammuma yoo sifaana deemne ammuma odoon dalasiisne dura already gara takka jecha ati naata jettee lama jaa as biratti amma mucayyoon tuni kunniin sin dhiisu manni yaani komentiin namaa sin dhiisu kana si hima kana amantii yoo waliin deemta ta'e waliin deemta malee Maryamti sirraa dhorguu hin danda'u kan namuu sirraa dhorguu hin danda'u sammuu kee yoo ta'e malee ati jabduu gaafa taate jettee namaa dhiistee mucayyoo sanbichaa kontirool godhuudhaati. Arafat si ta'aa jirti abbaan fedhe boolla haaseen Arafat yoo si ta'aan jirre garuu ganamuma kana ofirraa nama hin taane wayi ofirraa as taggaata naan taatu lakki ofirraa hin barbaadu naa ta'aa jirti namatu gorsaa jira malee yoo jette isii hin qajeelfatta ummanni boolla seena ummanni kun jirbisaa. Na dhaggeeffadhu anaan mallee kana wanni jedhe ati na fahamuu didde malee jechuu mucattiin akka iyyuu ta'uu akka fedhe iyyuu ta'uu nama afaan wal beeku nama wal fahamu dhageesse nama wal fahamu. Wanni nan jedhe warroota keessaan dhufanii karaa WhatsAppiitiin Maryam akkana si goote laal osoo rakkoo takka isiin fakkeenyaaf rakkoo takka qabaattee isii hin argin fira isii fakkaatanii akka nama fira isii fakkaatanii jechuudha dhufanii warroonni akkasii warroota yookaan inboxii tiiktookiitii miti beekuuf warroonni akkasii dhufanii jechootan taane subhaanallah mucayyoon tun ilma namaati borumataan dhukubuu danda'a yookaan hin beekamu. warroonni jechuudha dhufanii Maryam qoricha nagaddiif qoricha gurgurtiif wantoota hin taane mucayyoo tanaan jedhaniif jedhaa jira malee ani. Okay naa gadi bee Maryam fudhachuu hin dhiisne kana immoo sirraan dhiisan siin jedhaara kaan kana wallaahi aziim siin dhiisan. Akkana jechuun akka dhiifne beekaa bar Fatii akka dhiifne nin beekaa bar akka dhiifne nin beeka walaakin jechuudha akka namaa tokkotti wanti kun osoo jechuudha osoo bor wanti biraa hin dhufin. Ummanni Oromoo kana dhagahuu qaba osoo awwaata akka mucayyoo tanan godhi osoo mucayyoon tun hin beelayin kuno laal IDC hojjedhe kabajaan baasee fidee biyya namaa kana keessa isii rakkisutti hin jiru fidee mana kiyya dalasiisee mindaa isii dhoorgachaa hin jiru warri akkana jedheef WhatsAppiin dhufee jechuudha waa akkanaa kana oofu ummata kana gurra haa buutuuf jedhe malee ani yookaan mucayyoon tun waliin deemaa hin jiru yoo haga fedhe waan fedhe ta'e ila mana madaamiititti illee jechuun namni wal lolee madaamii wali boo'ee
fixatee icci jedhee waan meeqa jedhee akkasuma waggaa 3-4 waliin dabarsa. Walii gallee mana madaamii yoo deemte osoo hin lolamin osoo yookaan waan takka hin jedhin madaamiin isii ergattu hin jiru. Walii gallee kun jechuun namni wal danda'a. Nama afaan tokko dubbatu miti yoo afaan tokko illee hin dubbanne nama afaan hin beekneenu namni akkasitti hundi isaanii jechuudha. Ijoolleen ati biyya namaatti argitu kun hundi jechuudha akkasuma jiraatan. Walii gallee miti. Ani amma bee ani sumaaf yaadeetti wallaahi lazim Mariam kiyya sumaa miti sumaaf yaade maal siin jedhe beekta Arafaatiin yoo itti amanta ta'e amma Arafaatiin yoo 100% mucayyoo kana akkaan ajajetti na jedhamti itti amanta'uu siin jedhu na dhageeka ammuma bee amma warwanni ulfaatu bar ati yeroo hin dubbatta malee nama dhageeffattu yoo itti amanta ta'e isii hin qajeelchaa waan jedhu tokko sii galee akka ati jettetti sii bulaarti gaafa ta'e oduu namaa dhiisuun dirqama beekta kana himuun keellee dirqama naa galashi dubbachuun kee bareeda baga dubbatta haa dhaga'u namni hin dhageenye anillee hanga tokko marrajaa hin qaba hin beektaa miire diskoortii haa ta'u jechaaf dubbachuun kee bareeda garuu amma boodaaf Arafaatiin yoo shakkiirraa qabaatte yoo jettee namaa saniin deemti akka an ajajetti hin bultu dalagaa dalagattee nama jijjiiramuu miti jettee yoo itti hin amanne ta'e mucayyoo tana ammallee hin araffanne sii galee yoo lakki homaa hin taane naa deemti qajeeltee akka an jedhutti naa deemaa jirti jette ahla wasahlan jedhii furadhuuti ofirra qabadhuuti waan jiruun waliin deema yoo lakki jette garuu ammallee sa'aatiin hin araffanne lakki danda'an jiru oduu kana mootu ani boodullee hin qaaqamaa qaaqa kan danda'u gaafa jettullee yoo ta'e wanni araffane wayii hin jiru kanuma lamaan siin jechuudha. Maaltu arafadi yoo jettu masala yaani amma sa'aatii kanatti wanni ati baaste yoo mallaqumaa mire yoo ta'e illee yoo garas illee ka deemu wanni ati amanuu qabdu yoo jettee namaa hin dhagahu jetti okay I will yoo garuu jettee namaa buruqaa qabu san illee hin dhagaa yookaan if boruwaa wayiin harka mucayyoon kun zoorti jettee shakkii kan irraa qabaattu ta'e wanni waliin sicin kun jiru baatii mana madaamii haaseentu mallaqa san itti kadhatanii yoo warri akkas jiraaru sun itti kadhatanii dirqama godhanii haaseensisanii yoo garuu ati lakki itti baaseera mallaqa hin ta'e isaanuu wanni ati fahamitu jira bar wantummaan isaan waan hin taane narratti oofan dhufanii jechuun narra oofaa jiran yaani akka nama amma yaani akka nama mucattii tan yookaan miidhee fakkeessanii jechuudha mana madaamii galii Oromoo jala maaliif hojjettaa arusii jala maaliif hojjettaa jechaa jiran sii galee eshi kana hin dandeettu ati maroodiya kana hin dandeettu waan itti baaste no him kana hin dandeetta jettee jedhan dhiisi bakka dhiisiiti mucayyoo kana kontrool godhi yoo hin dandeenye ta'e hin danda'u garaas jettee akkana hin danda'u bas waan hagana baase mallaqni hagana hubai irraa kafala akkana yoo jedhi dubbadhu kana lamaan wanni si cinqulleen jiru boru mucayyoon tu yoo kasi fayyaddu ittiin deem yoo ofillee ka fayyaddu yoo ofillee hin fayyadne sillee kan fayyadne itti dhiisi sii galee waan itti dhiisi siin jedhuun kana immoo mallaqaa mi qabahu mallaquma deebi'a kana immoo cinqiin sin barbaachisu atillee hin cinqamin nullee hin cinqamnu wanni biraa jira warri ni taanaaf jedhu yookaan ni goonaaf jedhu haa godhuuf yookaaniif sii galee maa boru ganama biyyatti hin deebi ati maaliif cinqamtaas biratti yoo kasi baasaa jiraatte iqaamaa irraa daladdeemi waliin deemi ummata dhiisiiti yoo kasi xaqqamaan jiraanne immoo waan baastisan asmadhu yookaan isittuu kafali jedhiin dirqama kafaltee gara wayii adeemtu nama harka qabu nama maal qabu warri yoo isin kafaluu hin dandeenye irraa kafalu sun kafaleetu bakka wayii haa godhu dubbii nama kan wanni dhume sii galee malee jettee namaa sin dhiisan nun dhiisan atis jechuudha atis yaaduma isaaniitti galteef ka yaani yaada isaanii yoo siin jedhu mucayyoon tun jechu yaafati ani akka ati barbaadu naan galle akkasiin si barate itti daladdu feetii mi afaan akkasirraa qabaniifi naan galle bar amma akka gaaf duraa waliin haasofnee deemneyyuu an kanuma siin jedhe yoo adabattii teette inteetti yookaan warratti anatu viidiyoo dalagee namoota qaama hin dandeennaan siin jedhan kana anatu ittiin geessa siin jedhe moo siin hin jenne orgasan illee haasofnee hin beenu amma mootu as biratti waan hin naan galle yoo waliin deemu ta'e waliin deemu yoo hin deemne ta'e amma yusirraa hin danda'a as kennu yoo waliin deemu ta'e afaan jaraa qabii jettee jaraa dhiisiiti akkasuma waliin socho'e mucayyoo kanuma wanni biraa maal an afaan zoor